faksii firraa godhuuta jette takkaa gartee godhaanuu dhorka godi firraa jechuun hin dhorka si galu jiraami godi firraa jechuun dhorkaadha ta godhadhe jettee gartee hin ta'u eegu jirraan si galaami khayni kuban qabnu akkas tanaafuu ati maallaqa irraa qabaatte maali teeti intala sani aye dubo tibufuka anga suno dabalad aye Nikan arte kan, nikan harara jadi maete nikan harara jadi yo sama saja nikan nikan harara itu nikayo harara caati ti ni kame ni kamu ejuji akas jani اتفقوا نكان هرارا جاتي تي يوهي كميني كمو جاني ايس جبوتي رابل بلدان amma darsi yero sahara jati da jira ya kite de asu ke isman ko sare da jati da amma bija dira ta kuma tapi sube tawa ta kai mera aake da de yo be harara da itan boman onne raasonte dok normal indelen wala morman jette olin jette onne jette harara jimanna jiran indalaydu yarti si xena nu waykabti obleis harara jima be jinni ni jette obleis harara qaba onni jaman jirtu si xena ni kamte sinjebar galato nama bira dawwalu jira jarra sanni fiabo zanis geise iradams yalain kasa jaladams yalain kasa dams kufi ge gee nama biraati carraa kanniin je sagaleen teetii saddaan nan baatu egaa warra imootiif kani namee bira السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه شيخ قاعد كان أو أيه guyyaa tokko dura irraa dubbattanii turtanii waa'ee foon هيا ما سرك شوفني ما لبا يا إيمو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. أكمل قاعد شيخة. طيب الحمد لله. شيخة فتاة ستلا فوز نرجع. شيخة بيا عربا كانت في مسجد المسجد سلوجرا. أيه. تراوي على صلاة في وان صدق في عرمني أتمت تا صلاة سجلة مسجد الرا صلاة بيجرا جتة نانجرا. سجلة مسجد الرا أقامو. Pagi nomor salah tunda dah. Oh, orang ni kuni semua tu majai bat ya. Nama matu umba be kana raba jufa miti. Nama Allah la wandi kasinjir tu tarawih hoda the man salat yo sudah the wajib mo masjid में sudah ni. Guya cuma lihat tumat yo tala terakong ke buat segala masjid ada lagi. Injir wandi kasi syariana kasinjir tu. Syariana kasinjir tu. Aje kalau tuh masih. Iya, Arab ti cangga dapat duji nanjiman daga. Oke. Iya. Barak kuma malla wonni sabiran demne fakana goran jolle tengidana. Akka isan demani hirte wa ori sani biran demne. Assalamu alaikum warahmatullah. Ini tazati mada ka asma salati jan. Tuf. Gafin kamu? Ama fakirnya di namun kuyuro pencang itu curah. Saya tu pencang ni ama merasakan tu betul saya rasakan tu bah makanya akai ulama yang jalan di pencang kana perahu goshte pencang bisa nimba susah gerak mereka jalan di batani ama tu mana pasti kata ada namanya ama saya tu kau bawa anda guna kami lalan tu anjun juga pada namni ka pencang go facu ka male pencang go boda garte aksar wadab al qabri ne raguddan azam ne qabri raguddan pencang ni rai hadis albani nasan gore jira turugni hadis maal gote warabadiyat sinja namni je wote namte ante ma fakenya pencang go goshte tu te sinja gote bate maal gote mama kaisa mata tu warabadiyat sinja namni ko sakan davani pencani bon ari humara hai wonni kasinjir warabadiyat di magalan ka abdubba khaya pencang senani do go batani bijet sero lal bijen matra tiggi jale amma raguddan nama zabana kasmata ate wannu koni आसमानों से लगे वो तो जिराते का रबर अपने यार मुझे क्या बता sirri gafi bareedu gogoyfachuu qaban gogoyfatanii sanjaa sirrii godhu akkas sirri amma engaddalle gaafa takkati gaafate ture waa'ee zakaatiif kana wal qabate abban ambaane irra deebiitti waan sadda baafachuu barbaade maallaqa duraa kan amat sadii irra ga'ee siinjee kuma dhibbi tokkicha ammaas kalamuffaatee fi kan dhibba kuma dhibba gadarge amata lamarra ga'ee ammaas kuma dhibba isiin gadarge amata tokko irra ga'ee jira kan siinjee kan kuma dhibba tokkicha maraa duraa kan waan amma sadiitiin isuma tokkicha sin irraa baasamu kalamuffaatee waan amata lamatan isuma tokkicha irraa baasamu akkamii wanjuu si gaafadha. Egaa warra aman laal kuma dhibbee tokkicha aman lamaran naanna'ee warraan kafaliin irraa kafalta. Si galee? Kuma dhibba tokkicha laal waan amata lamatan irraa baasa isumarraa. Egaa kuma dhibbi sadiis kophatti ergiteeti amanni irra naanna'ee mire? Ama tokko irra naanna'ee kuma dhibba sadiis. Akkas irraa baas ama tokkicha akkas. Kuma dhibba tokko immoo amata lamaarra jira. Kuma dhibba tokkicha maraa duraa ama sadii irra jira. Ama sadiitiin irraa baasa jechuudha. Egaa waan irra naanna'ee zakaa amatatti irraa baasaa jettee mire shari'aan. Akkas irraa baas. Amma fakkeenyaaf irraa baafnaa yoo dalagaa jiraanne yoo taa'u jiraate amata yeroo akkasiitti yoo dalagaa jiraachuu baate durumaa baafna jechuudha. Irraa laazim. Laazimami? Laazima. Dhalaan daaba irraa baasutu hin jirtu daaba uffatturra. Shari'aami. Daaba giraama 85 ol. Ayyee barnoota adduma giraama 85 ol daaba irraa baasutu hin jirtu. Yoo irraan baafne gartee ibiddatti ta'a. Beekama adiis sayyaati. Iya ustaz saya jaga tuh, mereka dan bapak cuma lagi. Kuma dhibba sadii
Angum kuma dibbata karaba turaba amma kuma dibbata di sane kuma dibbata raba. La lama kuma dibba sadii mi afurtamiif kooti kuma dibba sadii meeqa ta'e seete kuma dibba sadii kum torbaa fi dibba shan irraa baafta galee kuma torba sirriidha kuma dibbata kuchaa duraa kan amma sadi irra jirus kuma torba dibba shan irraa baa lakki kuma dibba ammaa fi amma lamarra jiru kuma akkatti irraa baa jechuudha. kuma dibba gartee amanni tokko yoo irra jiraate kum lamaa dibba shan qaaman lama yoo irra jiraate kum shan akkas kumshan kaabata di faji kuma torba dibba shani afurtamu maaf kooti den boodara gatar gemmo kuma torba dibba shani irraa baa afurtamii qoodi walirratti onni godhi baasirra kuma dibba sadiis afurtamiif qoodi kuma dibbaas afurtamiif qoodi ayye inshallah ustaz kan galatoom addaan abaate amma addaan abaate ayye galatoom jazakallah ayye uru dheeraa dhugaa inshallah assalaamu alaikum Halo. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sheikh Gafi ko in ka ba? Ayya. Asi namu malu to aso nama wal katti kanne fakkeenyaaf waraanni mootummaa tokko kan akka poolisii ta'uuti federaala ta'uuti muslima ta'e yoo lola san deemee nama ajjeesetti gaafatamummaan qabu natti namaatiif. Ni qaba. Yoo namni inni ajjeesu san muslima taate. Yoo namni inni ajjeesu san muslima taate. Yoo namni inni ajjeesu san muslima taate. Itti gaafatama qaba. Ayyee. Akkas. Nafti namaa balleessu yoo namni ajjeesu muslima ta'e lubbuu sanatti hin gaafatama. Itti gaafatama beekama. Ayyee gammu gaafii tokkoon qaba. Namni tokko yeroo arramatee sagadu namni tokko duddubbee dhufe yeroo itti hidhatu ubbee miilaa xiqqoo san wal qixxeessee sagadamoo xiqqoo seerraa gatiqee hidhachuu qaba itti hidhachuu qaba. Namni lama yoo ta'an. Nama lama yoo ta'an miilli jiraa wal qixxaachuu qaba moo wal qixxaachuu qaba. Wal qixa dhaabbachuu qaban namni lama wal qixa dhaabbatan. Nama sadi yoo ta'an wal qixa dhaabbatan. Wal qixa dhaabbatan kasala kisummoo imaama wal qixa dhaabbatan nam lama. Yoo nam sadi khabiraa yoo dhufe immoo isa gad harkisee imaama achi dhiisee wal cinaa dhaabbatanii jechuudha. Ayyee galatooma baay'ee galatooma. Galatooma ayyee. Jiraadha. Ayyee. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم نقام شيخ النواس. فيا الحمد لله. ما شاء الله فقرت إنك إن شاء الله كافي تكون فين كما. أيه. كافي كي أنا ما وين الرجل فيلمين نمني المورجة شون دندني تكو. راوند الليسني يا ليت تبي نمني المورجة شون دندني تكو جارتي تا مرفي جت إيكنا ما براتيني. yoo ilmu argate inta jedhee jennaani soddaanii wayitiin irra wal'inne dhiiga nama biraatiin irra deebime dhiiga nama biraatiin namni ilmu argachuu hin dandeenye tokko dhiirri jedhe dhiirri hayyee yoo jaartiin isaa ilmu argatti ta'e yoo ilmu argachuu isaatti murtaa'e mana doktooraa geessee dhiiga nama biraatiin ilmu argate akka ilmoo isaatti guddifachuun hin baqqaa jedhe. Waan jechuun jirtu dhaggeeffadhu. Namni tokko dhiira ilmoo hin argatu jaartiin immoo ni deessii dhaluu dandeessisiin inni immoo ilmoon argatu tanaafuu inni fuudhee dhiira biraa fidee ispaarmii isaa fuudhee gadaamee isaa isii keessa naqee ilmoo akkasitti gartee gara dubartii jaartii keessa godhan san ilmoo godhachuu danda'a gaafin teessanii. Gaaffiin biyya akkasii garuu dhiinni taatuun kan saamiti dhiiga kan nama biraa doktoora biraa fuudhameeti jedhe. Dhiiga maal? Dhiiga jettu akkam? Dhiiga maal fuudhan?
Echani womaga waan ilmoo ta'u kana dhiigaa miqaa duuba ispaarmii jiiqaa boo bishaan jiiqaati maal taate dhiigaa miti ispaarmii jiiqa yookaan bishaan gartee dhiirarraa ba'u kana kaa dhiigan jiinkaa duuba ispaarmii dhiira biraa fidee san keessa akka naqan san baantaami kasaatiimi san zinaadha san zina hin ta'u. Akkasi kanarratti waliin tokko immoo gaafiin lammaffaa kan hin qabu. Salaata yeroo kophaa salaatan faatihaa ol fuuchuun hin ta'u yoo imaamni jiraate malee jedhee kanallee arabuma wayitii yeroo masjida irratti yoon booda dhaqe maa sagalee ol fuudhaa wallollaa sagalee ol fuudhee karaa inni sagalee ol fuudhee karaa hinnaan jedhe. Salaata kam makriba ishaa'ii fi subiidha. Magariba ishaa'ii ani immoo salaatni durii fi azirii malee akkamitti ol fuudhameen karaanne yoo kophaate yoo imaamni jiraate jedheen naan garuu an daliila dhiyeeffachuu wallaale beekumsaa kan kaminuu. Aya dhaggeeffadhu daliila hojii sitti hima yoo makriba ta'e rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee gaaf tokko boodaananiiti salaata subii gizee isaan dhufan Abdurrahmaan ibn Awf salaakisu jira sahaabaa ergamaa rabbii kana rakaa tokko rasuula duratti salaatanii jiran. ويتقرتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سلام تابع فتي مسجد سلاكيسه ارغبا ربي ولكاني توكيچا غوتني قوقول فودني صلاتن دليل اجر مغربا سيو ركان تو كوسي دبر ركا توكيچا قوقول فوتي صلاتا توكيچا سيفته مو قبته صلات اما سيغلته ايه اما لا قلت جزاكم الله خير ربنا مريك سنه ايه دبي ريفو ديغه تسن بشان مجي ديغا ديما سني بينن أيه شيرنو غودي بي ديغا جي السلام عليكم شيرنو غودي السلام عليكم Hello. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Gaafi sadiin qaba. Gaafin yeroo duraa namni faamiliin isaa kiristaanaa kan inni musliimaa amma Itoophiyaa keessatti ijjeessa wanti ayyaana isaanii tokko jiraan sooma nama fuudhee san irratti sooma naamsisu ergii yoo jenni ilma isaanii kan musliimaa san iyyuu ergee bakka min laalama. Family Kristana. Hawar sana Kristana, kayaknya Musliman ini juga kita Islam aja, harus bangsa Kristana. Aye. Amma soman aku ya anak, wan soman ergi jadi ilmu sana ini. Ini erga kamu ini bis. Tak aye. Tiapin dia tapi Thomas ilmu gerakan situ raus, fitri nak kabar ni. Aye. After the bra. Sabira micoota kasaayitutiyya biyya girti mana isin dalaitu warri isin bira dalaitu shiishaa dhugan madam shiishaa dhiqii naan jetti ni dhiqaa jette meeshaa wajjin shiishaa dhiquun sun akkamitti ilaalama sadiin kanaan qabu sadiin kanaaf deebi. Aye. Duraan dursee shiishaa qabsiiftee qoqopheessuu fi irraa dhiquu waan kana gartee yoo maadaamummaan godhattee irraa afdala wataawwan walal birri wattaqwa walaa taawwan walal ismi wal udwaan jetti shari'aan waan gaariirra wal gargaara waan hamtuurra wal hin gargaarinaadha namatti himboo dhugu timboo naabiti yoo jeen bittuuf deem naabiti jee yoo si ergatees maallaqa naa kanne yoo jees hin gootu kashiishaatis akkasuma jechuudha. آية زن دليل فني آية خم نرجع فدوها آية خم دليل فني آية شريان جد وتعاونوا على البر والتقوى جي ربين سيقله قاري في صدار ربي الرول غرغارا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان دلي في ونمد دانغا تركان فچورو ولين غرغارينا دلي رولين غرغارن أكسي ما دامي غرتي ديكاني وان شيشا سنران ديكاني يجو أكسي والله أعلم تلمدا علمو غراجرتو
fitri irraa baasuun akkamii dura hadiisatti hin dhufne Usmaan ibn Affaaniitu irraa baase sahabaa ergamaa rabbii Usmaan ibn Affaaniitu irraa baase yoo gartee fiilii gartee dalagaa sahabaan rasuula islaamii goote irraa hin baasoo jettee sumaatii miti immoo hadiisatti hin dhufne akkas irraa baasuu baattus rakkoon qabu tafaamilii gartee mucaan muslimaa warri isaanii kiristaanaa amma gartee ta'iisaan haadhaa fi abbaan soomanatti furraa waan soomanatti furu nu ergi yoo jaaniin takka shari'a islaamaatti wanni jiru haadhaa fi abbaa kee kaafiraa tolotti oolii jira sigalee tolotti oolii jechuun jira وصاحبهما في الدنيا معروفا جين سعد بن ابي وقاص قاف غرتي هذا ساك ربي تكفرت إسان كفرت مليتين جلا دي ربي سبحانه وتعالى انتو ايوتي مو اتي كفرون تاتو ايوتي واني سين فيتو غديف وصاحبهما في الدنيا معروفا ولا تطيعهما وان براتك هاين جين دنيا رغرغاري ايوتي تنافو هذا في ابادا اندي غرتي واني سان جارين نما ارجيو غرغاري الرغاري والله اعلم ربي عبير أكون كويس ولا أرجوزين اي والله اعلم يا ربي بيخا اما غرتي ونيسن آية دليل فنه وصاحبه ما في الدنيا معروفا قال يوم مو إنسان لا لما مو نكون فرما لا الفران إنساني فران سومنا كن يو ان غرتي نياتا في وان كنا غدان يوم مو غرتي غبريلي جيسنا وانا كنا بني غبريلي جيسنا وانا كنا غرتي سلتا كنا غونا ديغله تابوتا وانا كنا غرتي قدا غونا وجان وانا كنا ارغون تكو نيولفاتا سنيا جراشنو ما في وان براو بتبله إيه كانوا كوفي في الليل وأنا كنا في بيتنا يعني وان فون kana waan nyaataa numaa godhuufi wallahu alam akkanatti beeyta amma galaanitti taabootii tokkootu gartee lafa argame yaanii fitinaa fidanii ajaa'iba wallaahi taaboonni dachii kadhatanii duraan manni kun illee ummata addaati beek ummata addaati ayyee inshaallah akkas أي جالة تنجيساكم الله السلام عليكم هلا أيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي جابين كبا جابين أنك وبيت جارتي يا ولا جارتي يا أخي أيه निकाल ने लिकोर जानने यो का बने नहीं हम माइट यो लिकोर नहीं कभी भी कभी sagalee qabdeeti whatsaappitti ergitee sii keetten sah akka betten naara miga eriyaati yaalal den meeke metten meera deebi akka etten ti rikardi go naara miriyaati yaalal den ilaa ka sabeni sii keen den sadeni sii keetten man dhiifne isin yaa jara keenya ay nema akam amma laal ififillee dararamtee anallee dhuftee dararte amma laala ififillee dararamtee anallee dararte sii keetteetu moo maa rikardiin qabiniif sadeenii fi maalii fi halaalii fi maarree maaltu siin keemeeti yaa obboleessa kiyya sheekha beeyta na arsite beeyta sa yoo si aarsite duuba sa gartee aara gartee duuba akkami obsaa jarri kason nama aarsa namayyuu maa aara obsaa immoo dubbii gartee immoo sigalaan kee barnee angete Jelan kay balle fi mare ne isa jettenis ati hi keenna nu may qabdi me sheekha bira gaafadhu deeme alima bira tokko barbaadi gaafadhu eessa jirtaati Saudi Arabia jiraatee tapha jirti sheekh Saudi Arabia jiru barbaadi gaafadhu ayyee sheekh amma gaafee biraatiin qaba gaafadhu waliin hiraaruuf hin jirtu sheekha jaartii obboleessi fuudhuun ni taatime jaartii obboleessi keeyif
jaartii obboleessi kee fuudhuu ni dandeessa maal si dhorka Ni danda'ama? iddaa gizee fixatte fuudhuu dandeessa Ayyee baqa. Galatooma jala. nageetti eegaa jala keenya salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب إن شاء الله نرجع خيرا. fayya alhamdulillah ما قاعد ديس أنا شيخ خيرنا الحمد لله رب العالمين. ayyee أريد أن تحس بركة ربي وفاقه. aamin 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 insha allah أكاسي والله شيخ أجرت ربي سويدرا الحمد لله ربي سبلني أجو. إيجا سيل أجرت دوبا غلطة قدارة قبضة. insha allah غلطة خانك إن شاء الله ربي جنة الفردوس إذا أجرت سيفادي جو. aamin aamin insha allah أكاسي تجرتها سبباتي تين نما يدو تجرتها دوبا يبدر أجرتها بلسومه. واحد. walumaanuu rabbi nu haa bilisoomsu ayyee ibiddarraa سبباتي تين جت. أكاسي تجرتها غلطة قدارة قبضة. walumaanuu insha allah أكاسي ربي قرتي عمري عليه ريتو. غافي تكان كبشة غافي كنالله أتينا ما هو يكين ناقافة ليه. ayyee إني قرتي ميليشا ورغانا موتوماتي ayyee ومنا خيتا قرتي أجني قبراتي كنمي قرر الولادي مجنيني aya سمبودا قرتي صومن ما خيتا جارتي ساتي اللي قرتي deemiti nyaata aslaa godhi jeeni furee jechuudha akkasitti soomanuma kana ka'e soomana ka'etee jechuudha akkasii nyaatallee nyaatee jaartii sallee wajjin rafee sanboota gara lolaa deemi. soomana fureeti dhageeffadhu soomana fureeti jaartiinis deem nyaata godhi jeeni nyaata nyaatee eegasii jaartii wajjin rafee firraa kara gartee lolaa kute miskiina yollaa gara lolaa deemi. ayyee Kara gaafinti. duraan dursee ajaja gubbaatii fi ajaja jalaa ta'e ajajni bikka fedhe yoo ta'e namni muslimaa soomana dhiisuu hin qabu sigalee soomana dhiisuu laa yajuuz abadan ani waraanaati maarre biyyaan eegaa maale maarre jee soomana gartee dhiisuun abadan hin ta'u kanaafuu mamnu'a wanni kun dhoorkaadha soomanan dhiisinii sooman iyyiin haadaa huwa tuqaan maaltu waraana isa naqe akkas tanuma dubbiin Amma inni gartee soomana sanii deebisuu qabata. laazim Maaltu irra jira waashaa? fure gaa fureeti jaartii hojii rafee mire jaartiin soomanatti hin furre amma inni soomana fureeti isteeppii lamadaa jaartiis hojii rafee kute sigalee kanaafuu soomana fure san wanni inni godhu maalire wanni maali guyyaa tokkichaa soomanu soomanaaf immoo soomanu qaba akkas Wanni biraarra jirtu jechuun soomanuma qaba. wanni biraarra jirtu silaa daareekti gartee guyyaa soomanaa sana odoo nyaatiin jaartiidhaan fure adaba qaba unamma soomana fureeti dura soomana furee deebee jaartii hojii rafe amma sigalee garaagarummaa akkas Jazakumullah khairan jazaha. Umriin of dheerata. galatoo aya Halo. oh Assalamu alaikum. waalaikum salaam warahmatullah Akkam. gaafayya Gaafii qaba. ayyee Fakkeenyaaf namni tokko amantii musliima haa ta'u kiristaana haa ta'u ayyee
amantii kiyya fakkeenyaaf ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbii yoo na biratti ka tuqu taate yookaan amantii kiyya ka tuqu yoo taate nama kana afaan keessa wal bannee yookaan na harkatti nasbeen isaa baduu danda'a. Mee bakka kanatti akkamii irraa gaafata isaa kana yoo dabarsan inni aana aalii qabaa aana aalii isaa sun irratti dhufuu waan danda'a. Fakkee anillee nasbeeti yabaasu furee dhiisee du'uu hin danda'uu nama sanis yookaan nasbeen isaan harkatti baatusaati sababa gurbaa kanaatiin mee akkamii bakki tole. Duraan dursee beektaa yoo dawla gartee islaamoonni taate yoo ajjeefte diinni isaa bilaash akka shari'aatti nama rasuula arrabse salawaatu rabbi islaam alee. Sigale namni rasuula arrabse akka dawla islaamaatti akka dawla shari'aa islaamaatti shari'aan bultutti namni rasuula salawaatu rabbi islaam alee arrabse yoo ati ajjeefte ittiin gaafatamtu diinni isaa bilaash jechuudha. Isaa sayyoo dabarse namni isaa warri isaa jechuudha. Na dhaggeeffadhu haa mee na dhaggeeffadhu haa dura na dhaggeeffadhu haa bari hin jarjarini wayin fixannee baran fixattee miti na dhaggeeffadhu. Yoommoo dawlaa islaamaan ta'in yoo ati isa ajjeefte atillee sin dhiisanii sin jechuu deema. Kanaafuu nama kana nama gartee kana wanni godhu yoo huchiifte suwaaba harkatta ati gartee shahidee ati isa ajjeeftee yoo atillee si ajjeesan shahidee ati suwaaba harkatta sanii ajjeesantu jira kunoo tana dubbiin. Amma zarii isaa kunoo akkami? Zarii tam? Amma fakkeenyaa obboleessaa haa ta'u abbaa haa ta'u nama kanarra dhufuun isaan oolamuuni. Ani fakkeenya egaa harka na bahe namni kuni anis nasbeeti yabaasuudhaaf obboleessa isaa kanas yoo rabbiin irra na oolchee ka dabarsu taate. Sababa gurbaa kanaatiin mee tunoo akkam gamti? Jechuun gaa namas jeesuu dhufu. Abbaan ilma raafuu hin danda'u waan ta'eef. Tanaaf ammoo wanni jennuuf wanni gartee dawlaa islaamaa yoo taate ahkaama shari'aa islaamaatti si himne beekadhu. Sila dawlaa islaamaa taate dawlaan islaamaa sin gaafattu diinni isaa bilaashi. Yoo dawlaan dawlaa kaafiraa taate immoo waan kana mootummatti ci dabarsita. Yoo gartee wanni taate huchiifteetuma atilleen kutta sanuma dubbiin. Akkas. Jara keenya inshallah akkasi wanta kan na ajaa'ibsiise miidiyaa irratti waan arge tokko warra gartee ortodoksiidha lafa oromiyaa tana gartee dur salaalee irraa akka itti guurrachuu turan masqala awwaalanii dura dachii gaafatan charchiidhaaf dachii kiiloomeetira takka kaareemeetira meeqa jechuudha guddaa jechuudha kiiloomeetira takka dachii gaafatan yoo dachii san didan masqalachi awwaalaniiti no gooftaa yesuus masqala gartee asii bee dachii tanaan fedha jee jaanii fudhatan amma deengadda galaan irratti dubbii ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibsiisa. Sigalee dura dachii gaafatan nuuqannaa jaaniin dhiirti akkatti dachii guurtuu laaluu ariifa ismaartii beeka jirri. Sigalee dachii nuuqannaa jaaniin maaliif charchiidhaaf jechuudha. Hin qabnuu jaaniin sigalee hin qabnuu itti deebi'an ni didan. Achi booda taaboota fidaniituma awwaalanii taaboonni isii taaboota asii harklee taaboota kun dachiidhaa baafne taaboonni gartee qeensiin guddaan sanan ga dhufu hin deemu dachii san ganaa kannanii hin deemu jee shuf billaa alaykum hada systematic approach gartee dhiiroo tana dur sistema kana dur feeru jettee laal biyyoon ajaa'ibaati tachi bulchitu san naaf taate hinjiin sigalee isin hinaa jettee nama dura akkanatti gartee xabala minaamin jaanii dachiin irraa guuranii sigalee ta'uuf kaanii deemu yookaan immoo ni hinaa jetteen dachiin itti kan hinuus hin jirtu akkana dachii babal'ifatan sigalee kanaafuu isinillee akka taaboonni dhufuu eegaa wallahi
dubbi ajaa'ibaati akkanan namni dachii guurala siistamaan gadi dachii guurtanillee hin beeytan isin akkas inshallah jazakumullah khair jazaa rabbi umrii isin haa dheereessu jabaadhaa khatimaa rabbi nu haa tolchu duniyaa tanarratti hariifataa rabbi gartee furmaataa fidu waa inshallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageetti.